nama umuriin isaanii deeme ilkaan jiraa meeme. Ilkaan tokko illee ittiin jiru yeroo ammaa kana jechaadha. Sirba sagamii siriifan. Sagamiin ban. Gara ga'ee oo yaa mannee sharariiti namni xinnoon nama miti. Nama miti. Gerra. Gerra. Jimma Taraba Kondo keessa gaba. Abbaa manaan qabanu ergasii hojjetanii nagadanii bulu amma moo wanti isaan nagadanu sin jiru umriin isaanis dadhabeera harka qalleeyyuma ta'anii firri isaanis asin jiru jechuudha. Acaaluun jaallattu? Nan jaalladha. Nan jaalladha. Waan jarri bitaniif hin jira nyaatu yookiin agabuu bulu bakka waan tokko hin jiru. Amma sinii banama fa'aa jettu sana booda. Ijoolleen qabdanuu sin? Eessa jiraattu? Eessa jiraattu? Manni keessanis? Kanuma keessa jiraattu? Kan qabaleeti. Garuu ofiif keessa jiraatu? Qabalee bolla fuul barama. Ulfi bilee bara qabalee. Buna sin affeeru? Buna moo? Shaayidha. Buna sin abuufamu? Buna fidiif? Fidiif waan ta'e? Shaayii dhugdu? Amma gaayoo mana kana qabalee lafa irratti Alaa. ilaalaa eegas. Mbuusi yeroo deeman. Garamichuun turee gargaroota garaan finfinneedha. Maa sin tufe? Kanaaf. Dhuguma dhufa garamichuun turee gargaroota garaan finfinneedha. Eeyyam fagaanuu gargaroota garaan nu fagee. Hojjetanii nyaatu turan. Raafuu sin nagadu maalis sin nagadu bakkee ba'anii. Amma immoo dadhabanii waan biqiltii qaban waan ijoollee jarumti shaayii dhugan waan jarri bitaniif hin jira nyaatu yookiin agabuu bulu bakka waan tokko hin jiru. Ati isaaniif ollaadha? Ollaati. Waan argannu kennuufi malee waa tokko waa isaanii miti. Ani asumatti dhaladhee naannoo gara waggaa 30 ol jechuudha. Isaanis itwaan hin dhalatiin hin dur mana kana turaniiru jechuudha. Ilmoon qabanu abbaa manaan qabanu ergasii hojjetanii nagadanii bulu amma moo wanti isaan nagadanu sin jiru umriin isaanis dadhabeera harka qalleeyyuma ta'anii firri isaanis asin jiru jechuudha. Ani firris dhufee kan laalu hin jiru maatiis hin qabanu jechuudha. Sa'aatii amma namni gargaaru sin jiru rakkatanii jiru jechuudha. Gargaarsa nama barbaadu ergasii hojjetanii balanu harka namaan eeganu gabaana gadatanii galanu yeroo ammaa immoo umriidhaan wajjinis dadhabanii jiru jechuudha. Itti kennika maali duwwaan wani? Isaanii jireenyi isaanii akkuma amma nuti dhufnee asitti agarre kana malee wanti jijjiirame tokko illee. Ganni baranka. Jireenyi isaanii amma kan ergasiirraa gadi bu'eera jechuudha. Amma nyaata adda addaa ijoollee dhumatu ijoollee ollaatu waan ta'eef fidanii kennanii fi akkuma amma manni isaanii kana ture ijoollee farankaawatti buusanii nama ollaatu hin jedhee qoshashaallee kana keessaa xaragee kanuma wajjin waliin jiraataa jiru jechuudha. Gizee dhukkubsatan illee nama yaaluu sin qabanu ijoolleen walitti buusanii gargaaru jechuudha. Ayyee galatoon ati isaaniif ollaadha jechuudha. Ollaadha. Galatoon.
Maanguddoon kuni torban lamaan darban kana karaa sooshaal miidiyaa ispeeshaalii keessattuu karaa tiiktookii irratti jechaadha yeroo isaan sirba Hacaaluu Hundeessaa qabatanii baay'ee miira baay'ee gaddaatiin jechaadha yeroo isaan faana weellisan argaa turre isa sababeeffachuun bakka garaagaraa irraa namoonni garaagaraa na dubbisaa turanii maanguddoon kun eessa jirtu yeroo Hacaaluun jedhu Jimma naannoo taraa boqqolloo isa isaan jiran dhaga'ee gara kana akka isaan jiratan namni deemee akka qulqulleeffadhu na ajaje anis gara kana dhufee yeroon dhufu isaaniin asumatti argadheetan jira jechaadha maanguddoon kun erga gara kana dhufanii egaa namoonni ollaa nuti waggaa 30 duraas dhufne isaan garuu sana dura bakka kana jiru jedhanii kan isaan dhufan gara shawaa gara ficheeti jechaadha gara ficheeraa dhufanii erga dhufanii as galanis maatiinis firris dhufee namni isaan dubbisu namni isaan zayyaru hin jiru isaan duraan daldalanii of jiraachisu ture amma garuu jireenyi isaanii manni isaanii akkuma mul'atu kana xiqqoo caccabaadha isaanis asuma keessa oolu umuriin isaanii akka jalqaba jedhanitti xaaliyaan galee waggaa tokkottan dhaladheedhanii xaaliyaan galee waggaa tokkoffaa isaattan dhaladheedhanii nama umuriin isaanii deeme ilkaan jiraa meeme ilkaan tokko illee ittiin jiru yeroo ammaa kana jechaadha kanaafu maanguddoo kana jechaadha maanguddoo kana jechaadha agargaarru bira haa dhaabannu siniin jechuu barbaadetani namoonni baay'een viidiyoo isaanii agartanii baay'ee jaallatanii jirtu garuu jireenyi isaanii baay'ee nama gaddisiisa kanaafuu waamicha bira haa dhaabannu ayyoo keenya kana jedhu siniin dabarsuu barbaadetanii galatooma. Kan nufa gargaarota karaa michuun ture gargaarota lampifileera sinakka jaalala gargaarota walirraan fagaannu gargaarota garaan nu fagee. Wih, beradin bukan. Wait. Tapi yang